Harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo nagaa keessanii kuni Oromoo Samsangidha. Egaa hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin gaafiiwwan namoonni baay'een karaa keessaatiin nu gaafataniif deebisaa wajjin itti kenninu ta'a jechuudha. Keessaa warroonni Saawud Arabiyaa jiraatan sim kaardii zeenii wajjin wal qabatee gaafiiwwan isin nu gaafataa turtan hedduun isaanii nu qabatanii jira waan ta'eef har'a immoo deebisaa wajjin itti kenninu ta'a jechuudha. Gaafiiwwan keessan baay'een keessan kan isin nu gaafataa turtan sim kaardiin zeenii firii nuuf gochuu didde yookiin majjaana nuuf hidhuu diddeettanii warroonni nu gaafatan akkasumas yeroo kaardii gara biyyaa yookiin Itoophiyaa erginutti xariiqa yookiin siistamii duraan ittiin erganu nu jalaa jijjiirateettanii warroota nu gaafatanii fi akkasuma lakkoofsa zeenii immoo lakkoofsa sim kaardii keenya haala kamiin akkaataa itti beekuu dandeenyu jettanii warroota nu gaafatan hundaaf deebisaa idduma tokkotti ka wajjin itti kenninu ta'a jechuudha. Maarree gara barnoota keenyaatiin darbuu duratti warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan dura subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. YouTube channel keessanirra yeroo galtan warroonni channel Oromoo Samsung fammaatti maamila keenyan ta'in subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. Subscribe bifa kanaan gootu jechuudha. Akkasuma mallattoo tana isii bilbilaa tana bakka tanarratti erga cuqaastanii ol gootu. Akkasuma channel keenya lammaffaas Ramee Online subscribe akka gootan isin beeksisna jechuudha. Bakka sarchii sanarratti eegas deebitanii Ramee Online jettanii barreessitu. Bifa kanaan erga sarchii gootu jechuudha. Haala kanaan logoon isaa isiniif dhufa. Logoon erga haala kanaan isinii dhufe subscribe gootu jechuudha. Akkuma kan isa jalqabaatti bifa kanaan isa belt icon tanas bifuma kanaan ol gootu akka kallattiidhaan viidiyoon nuti upload goonu notification isin bira goof jechuudha. Maarree yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa warroota sim kaardiin zeenii firii nuuf gochuu didde yookiin majjaana nuuf akka nuti firii godhannuuf nuuf hidhuu didde warroota ta'aniif isinitti argisiisaa jechuudha furmaata isiiti. Duraan dursitanii mana miseejii yookiin aappii keessanis miseejii keessa galtu. Ergasii wanti isinirraa eegamu bifa haaraan barreessitu jechuudha. Jalqaba yeroo kaardii keessan guuttanii firii gochuudhaaf deemtan sana wanta isin gochuu qabdan bakka jalqabaa kanarratti 959 barreessitu isii gara garjallaatti immoo qubee sii gootu. Ergasii bakka kanarratti wanti isin hubachuu qabdan kanaan dura firii isin gootanii keessa ture san ilaaltu jechuudha. Firii fakkeenyaaf kan guyyaa tokko haa ta'u kan torbaniis haa ta'u kan ji'a san kan dura itti fayyadamtanii fixansa yaadachuutu isinirraa eegama jechuudha. Yoo fakkeenyaaf kan torbanii yoo kan kana dura itti fayyadamtanii fixan taate iddoo gara garjallaa kanatti sii jettanii 6,000 gootu razmii kana galchitu jechuudha. Sii jettanii ergasii walumatti aansitanii barreessitu tokko duwwaa 6 gootanii irraa balleessitu. Yoo kan guyyaa tokko amma dura firii godhatanii isiniif deebi'amee hidhamuu dide immoo qubeessii gootu. Ergasii immoo tokko duwwaa 5 balleessitu. Kan ji'a yoo ta'es bakkuma kana bakka isa 5 kana 7 gootu jechuudha. Bifa kanaan si ergatanii tokko duwwaa jettanii 7 gootu. Bakka kanarratti kan guyyaa tokko keessaa baasuudhaaf si jettanii 5,000 kan ba'u kan torbanii immoo 6,000 jechuudha. Kan inni ji'a immoo si ergatanii 7,000 kan keessaa baastanii ergasii immoo erga bifa kanaan kan duraa san cancel keessaa gootanii icciitiin qubeessii tana majjaana keessan isa kan dura ture keessa ture sana firii sana keessaa delete yookiin cancel gochuu jechuudha. Qubeensiituun saniif fayyadi ergas keessaa delete gootanii yoo kan torbanii hidhachuuf feetan 6,000 gootaniituma akkuma jalqabaatti deebistanii hidhattu icciitiin isin jijjiiramtee qubeessii tana qofaa jechuudha. Si duuba kanaan itti dabalu tana qofaadha. Kanaafiyyuu si tanaan dura irratti dabaltanii erga cancel san kan jalqabaa sana keessaa gootanii haaratti deebitanii hiituu jechuudha bifa kanaan. Inni itti aanu immoo warroota gara yeroo maatii keenyaaf biyya kaardii moobaayilii erguu barbaadanii isiniif erguu diddeef immoo karaa duraan ittiin ergattan san warroota isin jalaa jijjiiratteef amma kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Duraan dursitanii foon keessan irra galtu jechuudha. Erga galtanii urjii gootu tokko yeroo 3 erga gootanii tokko jechuudha. 111 erga gootanii maslaal gootu kana achi irratti bilbiltu jechuudha.
bifa kanaan eega bilbiltanii amma fakkeenyaaf biyyoon isin nuuf fidde Pakistan, Nepal, Afghanistan, India, Philippines fi Ghana nuuf fidde amma kana keessa Itoophiyaa waan hin jirreef iyyuu nuti wanti nurraa eegamu iddoo kanarratti iddoo duwwaa nuuf kennama kanarratti zim jenneetuma yookiin cal jenneetuma lakkoofsa Itoophiyaa galchinaa jechuudha. Mi'aan amma fakkeenyaaf haa galchuu bifa kanaan galchaa jechuudha. Kaardii namaaf erguu barbaadan san lakkoofsa nama kaardii erguuf barbaadan san irratti galchitu jechuudha. Ergasii sendi gootu. Bifa kanaan kan inni isinii fidu dhiifama bakka kanarratti tarii isin diduu mala yeroo takka isin diduu mala lammaffaa irratti deebitanii ilaaltu. Ergasii amma bifa kanaan isinii fida riyaala 2 Saa'udii irraa eegaltanii erguu dandeessu jechuudha namaaf. Riyaala 2 Saa'udii yoo kan ergutan taate qarshii 10 Itoophiyaa taatee seenti jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani lakkoofsa nama jalqabaa itti galchisanaaf riyaala erguun barbaade waan ta'eef iyyuu mee amma wajjin erginee haa ilaallu isin faana bu'aa. Amma bakka kanarratti maallaqa yookiin riyaala hamma erguu barbaadan lakkoofsa isaa galchitu jechuudha. 5 ta'ee 10 ta'ee 20 yoo ta'e mee ani fakkeenyaaf 19 erguu barbaade waan ta'eef iyyuu isa 19 kana kaardii kana asii riyaala Saa'udii 19 erguu barbaade gara biyyaatti gara Itoophiyaatti jechuudha. Amma wanti narraa eegamu inni hafe sendi iddoo tana cuqaasuudha. Dhiifama kinoo haala kanaan ni didaa irra deebitanii yaaltu jechuudha. Ammas akkuma jalqabaa sanitti irra deebitanii yaaltu. Ammas lakkoofsuma Itoophiyaa san galchitu jechuudha. Kan nama kaardii erguu fi barbaadanii sana erga lakkoofsa galchitanii xumurtanii sendi gootu. Amma riyaala 19 waan erguu barbaadee fi 19 bakka kanarratti galchaa jechuudha. Amma bifa kanaan dhufee jira jechuudha. Ani argitan jedheeti yaada riyaala 19 qarshii 95 Itoophiyaatti erguu feetaa jechuu jira. Amma waan erguuf deemuuf yoo lakkoofsa tokko tuquutu narraa eegama jechuudha. Lakkoofsa tokko tuqee konfarmii godha. Sanaan achi sendi iddootti tuqaa jechuudha. Kinoo akkuma isin argitan kana anamma qarshii 19 dabarsee jira jechuudha. Qarshii 95 Itoophiyaatti amma dura qarshii 19 keessaa qaba waan ta'eef iyyuu amma baalaansii kiyyaa ilaalladhu. Kinoo akkuma isin argitan amma riyaala duwwaa tuqaa duwwaa 4 keessaa qaba jechuudha. Jalqaba qarshii 19 keessa ture. Isa kanaadha akkaataan itti kaardii zeenii karaa Itoophiyaa yookiin biyyatti namaaf kaardii moobaayilaa erguu barbaadan maatii keessaniif haa ta'u hiriyaa keessaniif akkasuma nama jaallataniif yoo erguu barbaadan akkaataan itti nama barbaadaniif erguu dandeessan isa kanaadha. Inni itti aanu immoo warroota bilbila zeenii keenya lakkoofsa keenya yeroo shari'aa haaraatti bitannutti lakkoofsa keenya akkamitti beekuu dandeenya yookiin akkamitti baafachuu dandeenya warroota ittanii gaafataniif immoo urjii gootu lakkoofsa tokko ergatu ittanii 4 gootu jechuudha. Bifa kanaan koodii kana galchitu urjii gootanii tokko 4 erga gootanii masalaal gootu bifa kanaan erga irratti ergasii cuqaastanii lakkoofsi keessan bifa kanaan isiniif bahaa jechuudha. Bifa kanaan lakkoofsa keessanis beekuu dandeessu akka beekuu dandeessan dhibbaan dhibbatti abdii qabna jechuudha. Maarree hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hamma ammaatiin hordofaa turtanidha. Viidiyoo keenya immoo like share akka gootan isin beeksisna akkasuma chaanaala Oromoo Samsaangiif haaraa kan taatan subscribe godhaa. Barnoota birootiin hamma walitti deebinutti har'aaf immoo nagaatti isin jenneera.